Oduu keenya xumuraatiin paayileetonni daandii qilleensaa Itoophiyaa lama osoo xiyyaara balaliisaa jiranii samii irratti hirribaan qabamuu isaaniitiin daqiiqaawwan 25f barfatanii qubachuun dhagahame. Biyya Sudaan magaalaa Kaartuum irraa kahuun gara Finfinneetti imalaa kan ture xiyyaara Boeing 737-800 ET343 jedhamuun beekamu taatee mudateen daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa qeeqamaa jiraatus rakkoon homtuu imaltoota irra hin geenye jedhamee jira. Guyyoo Waariyoo ammas waan qindeessi qaba. Just how close that plane came to disaster. Paayileetoti xiyyaara Itoophiyaa lama dorocha gulubsiisuu jirtu samii gubbaarra fuuldure oduu miidiyaa addunyaa ta'a. Abbaan qabeenyummaa daandii qilleensa Itoophiyaa yookaan Ethiopian Airlines kata fardisu mudii moggaa Boeing 737 ET343 jedhamu kun lafirra ejjate yookaan tarkaanfii 37 fagaachuun simpirreefri safaalle caalee balaliyaa ture. Kaa'umsi sammoo magaal guddoo Suudaan Kaartuum yommuu taat Finfinnee deema jirjedho akka maddi odeeffannoo aviation herald jedhan barreessaduu paayileetoti risa kana gulubsiisaaf qarqaaraan isaalleen irriib jabaan qabamuun daqiiqa 25tiin boodammaquun isaanii addunyaa mamsiif xiyyaarri kamiyyuu bakka deemu ka'ee fulatti deem ga'uuf mal kompiitara flight management computer system guutamaa fi jee malli teknooloojiin deeggaram hunduub saati xiyyaarri tokkitti maluuf bakkinni ga'u to'achuun gulubsiisaaf dhaabbaticha walqunnaman taasisa. Ijoollee Itoophiyaa tan duub waan irriibi qabeef daqiiqa waan 25tiin bood eeganii dadhabanitti bilbilanii iyyaan jajjabduun irriiba ka'uun isaanii ogeeyyii dame kana dheekkamsiisa jirti. San Francisco, but says fatigue from the hours. Xiyyaarri kun nagumaan lafaan ba'uusaatti odeeffama. Taatullee ogeeyyiin aviyeeshiin akka gochi godham ceera fokko jechuun qeequrratti argamu. Itoophiyaan addunyaarra qulqullinni daandii qilleensisiitiin jabdu faarfamaa tur. Taatullee waggoottan sadiin dur gaaf bittottees 2019 xiyyaarri Itoophiyaa kan Finfinnee irra ka'uun Naayiroobiitti malaa tur kiiloomeetiri 67 qof eegi balali'een bood ora arsaadii bishoofturra funnaanii laf waraanuun lamiilee biyyoottan 33 balleessuun isaan yaadata. Balaan kun uumamuuf jiraachuu isa hordofe ajajaan xiyyaaricha kaapteen Yaareed Geetaachotiif qarqaaraan isa harka lafaan dhaananii lubbuu namoota oolchuuf yaalii godhaa turanilla dummilkaayin afuun imaltoota 157 qabachuun laf dhugaa godaanaan. Daandiin qilleensi Itoophiyaa rakkoo gaafas dhalatte lubbuu nam 157 nyaatteef itti gaafatamin fudhate jechuun mormaat. Ammaan tan immoo rabbi tarkanam jalqabat malee paayileetoti lamaanuu rafuu isaaniitiif rakkoon jajjabduun dhalattee ooltee jedhu. Contact was lost with the Boeing 737.